بسياستنا. لا يهمنا أن يزعل الغرب أو أن يتكدر الشرق، لأن الشرق والغرب اتفقوا على هضم حقوق العرب وسلبهم أراضيهم المقدسة. Seenaan hooggansa Islaamummaa seenaa humnaa fi aangoo miti. Seenaa itti gaafatamummaa fi tajaajilummaati. Hubannoon akkasii akka fakkeenyaatti hubatamuu kan danda'u ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam irraa jalqaba. Isaan ergamaa addunyaa hunda bulchuu danda'an, garuu kan hiyyeessa waliin lafa irra taa'anii nyaatan, kan aangoo isaanii dhiibbaa ittiin uumuuf osoo hin taane namummaa ittiin dhugoomsuuf itti fayyadamanidha. Isaan booda kulafaa'ota gurguddoo kan akka Umar bin Khattab radiyallahu anhu namicha aangoo isaa jalatti biyyoonni hedduun hoogganaman garuu halkan boraatii isaa dhiisee hiyyeessaaf nyaataa fi daakuu dugdatti baatee raabsu ture. Dhimmi Masjid al-Aqsaa fi uummata Falastiin onnee hooggantoota Muslimaa darban keessatti bakka addaa qaba ture. Umar bin Khattab irraa eegalee hamma Salaaddiin al-Ayyuubitti kabaja Aqsaa tiksuun mallattoo hooggansa Muslimaa ture. Aangoo jechuun saba ofii tajaajiluu fi bakka bu'ummaa Rabbii diinii fi hambaa diinii kana tiksuuf hooggantootaaf kenne ta'uu hubatanii ittiin jiraatanii darbaniiru. Bara hooggansa isaanii keessattis amantii kanaa fi hambaa diinii kanaafis dura dhaabachuun falmuun dhalootaaf dabarsan. Jaarraa muraasa dura irraa eegalee seenaan kun bifa jijjiirachuu eegale. Shirri bifa haaraatiin xaxamuu jalqabe. Humni dharaan ijaarame deeggarsa Ameerikaa fi biyyoota ishee fakkaataniin uummata Muslimaa gargar baasuu fi dadhabsiisuuf karoorfatan. Qabeenya uumamaa Muslimtootaa akka meeshaa qoqqobbiitti fayyadamuun Muslimni akka amantii fi mirga isaa hin kabachiifne dadhabaa fi bibittannaa akka ta'u taasifame. Kabajni Masjid al-Aqsaa harka diinaatti kufe. Miilli uummata Falastiin hidhamee mirgi isaanii sarbamaa, seenaan isaanii akka baduuf tattaaffiin guddaan taasifamaa ture. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Hordoftoota kuusaa seenaa keenya akkam jirtu? Turtiin torbanii maatiin dalagaan duniyaan qe'een akkamisinii jirti? Islaamummaa keessatti aangoon teessoo boqonnaa yookiin meeshaa ittiin uummata cunqursan miti. Aangoon amaanaadha. Itti gaafatamummaa guddaa guyyaa qiyaamaa fuuldura Rabbiitti ittiin gaafatamanidha. Hooggansi dhugaa kan akka Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam fi kulafaa'ota tajaajila hawaasaaf rakkoo balleessuuf mirga cunqurfamaaf dhaabbachuu fi qabeenya uumamaa uummata ofii tiksuuf itti fayyadamanidha. Jaarraawwan darban keessatti kabajni Muslimtootaa yeroo dhiitame, yeroo shira diinaatiin lafti qulqulluun Falastiin harka Muslimtootaa keessaa baatu addunyaan Muslimaa hoogganaa dhugaa dhabdee dhiphachaa turte. Garuu jaarraa 20ffaa keessa namni hundeeffama mootummaa Su'uudii irraa dhalate tokko amala hoogganaa dhugaa sana deebisee mul'ise. Hoogganaa aangoo isaa diinagdee addunyaa jeequuf osoo hin taane kabaja Masjida Aqsaa deebisuuf kan oolchedha. Mootii hiyyeessaa fi sooressa walqixa laalee kan mirga Falastiiniif jecha madda diinagdee addunyaa yookiin boba'aa cufuu hin sodaanne. Hoogganaan kun nuyi qabeenya gurguruu qofa osoo hin taane humna diina ittiin jilbeeffachiifnu qabna jedhe. Nama yeroo addunyaan dhimma Falastiiniif gurra laachuu dhiiste osoo hin du'in Masjida Aqsaa keessatti salaatuun hawwii kooti jedhee imimmaan dhangalaasedha. Inni mootii qoqqobbii diinagdee yookiin boba'aa akka meeshaa waraanaatti fayyadame diina raasaa turedha. Mootii Faisal bin Abdulaziz. Revered as one of the most powerful king of Saudi Arabia, King Faisal is widely considered as the father of modern Saudi Arabia. Seenaan mootii Su'uudii sanaa Sayfii fi Qur'aanni walitti hidhameeti. Jaarraa 18ffaa keessa Imaam Muhammad bin Su'uudii fi hayyuun amantii Muhammad bin Abdul Wahhab waadaa guddaa tokko walii seenan. Waadaan sunis lafa Arabaa shirkii fi gargar bahuun guutame kana
gara tawhiidaa fi tokkummaatti deebifna kan jedhu ture. Hundeeffamni mootummaa Saa'udii inni jalqabaa fi inni lammaffaa erga darbanii booda lafti Arabaa bittaa alagaa fi waraana gosaatiin raafamaa turte. Haa ta'u malee bara 1902 keessa abbaan Faisal mootiin Abdulaziz As-Saud gootummaa addunyaa dinqisiisee magaalaa Riyaad deebisanii qabachuu danda'an. Kun jalqabbii hundeeffama mootummaa Saa'udii isa ammayyaati. Mootiin Faisal bara 1906 keessa yeroo qabsoon hundeeffama biyyaa kun finiinaa jirutti dhalate. Sanyiin Faisal gama abbaa fi haadha isaatiin kan qulqullummaa fi ejjennoo qabaachuun guutamedha. Sanyii leenca gammoojjii kan ta'an mootii Abdulaziz abbaa isaa irraa ija jabummaan ogummaa waraanaa fi akkaataa hundeeffama biyyaa fi mootummaa barate. Gama haadhaatiin haati isaa Tarfaa bint Abdullah sanyii hayyuu amantii Muhammad bin Abdul Wahhab irraayi. Kun ammoo Faisal amantii isaa gadi fageenyaan akka beeku isa taasiseera. Faisal ijoollummaa isaa irraa jalqabee jireenya masaraa mootii keessatti osoo hin taane jireenya gammoojjii keessatti morkii fi qabsoo gidduutti guddate. Mootiin Abdulaziz As-Saud biyya tokkoomsuu fi maatii bal'aa biyya sanaaf utubaa ta'us ijaaruu danda'aniiru. Haati warraa mootii Abdulaziz baay'eedha. Kunis jaalala dubartootaaf osoo hin taane gosoota Arabaa adda addaa waliin fira taasisuun waraana gosoota jidduu jiru dhaabuu fi tokkummaa ijaaruuf mala itti fayyadamanidha. Mootiin Abdulaziz ilmaan dhiiraa 36 fi dubartoota hedduu horataniiru. Faisal maatii bal'aa kana keessatti obboloota isaa wajjin haala adda ta'een guddate. Abbaan isaanii mootiin Abdulaziz ijoollee isaanii hundaaf walqixa jaalalaa fi kunuunsa kennuu turan. Haa ta'u malee Faisal maatii kana keessatti icciitii abbaa isaa ture. Obboloota isaa kanneen akka mootii Saa'ud, mootii Khalid, mootii Faadii fi kanneen biroo keessaa Faisal ija jabummaa fi dandeettii dubbachuutiin adda bahee mul'ata ture. Obboloonni isaa hundinuu Faisaliin akka hayyuu maatichaatti laalu turan. Yeroo inni waggaa 13tti gara Awurooppaa imalu obboloonni isaa kaan biyya keessatti qabsoo abbaa isaanii deeggaruu irratti xiyyeeffatu ture. Faisal garuu gurraa fi ija abbaa isaa kan addunyaan alaa ture. Mootiin Abdulaziz yeroo hundumaa ilma isaaniin akkana jedhu turan. Isin dura amantii keessaniif sana booda ummata keessaniif dhaabbachuu qabdu. Faisal immoo jecha abbaa isaa kana onnee isaa keessatti qabate obboloota isaa hundaaf fakkeenya ta'ee guddate. Maatiin kun maatii gosa tokko qofa osoo hin taane maatii biyya Saa'udii guutuu walitti hidheedha. Faisal maatii kanaan durfamee obboloota isaa waliin ta'uun kabaja muslimtoota addunyaa irratti labsuuf mootii biqileedha. Mootiin Abdulaziz mootii Faisal keessatti dandeettii addaa arguun yeroo inni waggaa 13 turetti ergama dippiloomaasii guddaa itti kennan. Bara 1919tti lola addunyaa tokkoffaa booda Faisal gara Londanii fi Paaris yookiin Faransaay deemee mootota addunyaa waliin teessoo tokko irra taa'e. Faisal mootii mucaa waggaa 13 Araba keessaa ba'ee siyaasa addunyaa ija isaatiin arge. Addunyaan dhihaa akkamitti akka dalagdu icciitii fi mala isaanii beekee mootii guddateedha. Kun Faisaliif hulaa guddaa baneera. Yeroo sana akka hubatetti addunyaan tun humni ishee meeshaa waraanaa qofa hin turre beekumsaa fi dinagdee yoo dabalate malee kan jedhu ture. Hubannoo kanaan erga biyyatti deebi'ee booda hooggansa abbaa isaa jalatti ministeera dhimma alaa Saa'udii isa jalqabaa ta'uun waggoota 40 oliif dhimma alaa fi mirga muslimtoota addunyaa irratti falmachaa angoorra ture. Faisal mootii umrii 13tti addunyaa arge. Waggaa 60tti ammoo addunyaa jilbifachiisedha. Ka'umsi isaa sanyii amantii fi gootummaa irraa, guddinni isaa ammoo madaallii dippiloomaasii fi duudhaa amantii irratti kan hundaa'edha. Bara 1953tti erga abbaan isaa mootii Abdulaziz boqotanii booda biyyattiin qorumsa guddaa keessa galte. Abbaa dabaree yookiin Crown Prince ta'uun kan itti fufe Faisal ture. Mootii ta'uun kan bulchiinsa eegale immoo obboleessa isaa hangafa mootii Saa'ud ture. Haa ta'u malee yeroon sun yeroo diinagdeen biyyatti itti raafame dhimmi siyaasaa Arabaa itti xaxamee fi bulchiinsi biyya keessaa
dadhabee ture. Bara 1960moota keessa mootummaan Saawudii dhiphuu guddaa keessa galte. Dinagdeen biyyattii kufeera. Liqiin biyya alaa baay'ateera. Maatiin mootummaa fi beektonni amantii yookiin ulamaa'onni biyyattii kallattii sirrii irratti akka hin jirre hubatan. Yeroo kanatti ijji hundi gara nama tokkootti gargale. Nama addunyaa beeku, nama amantii irratti jabaa ta'ee fi nama qabeenya biyyaa seeraan bulchuu danda'u gara Faisal. Bara 1964tti Faisal bin Abdulaziz mootii Saa'ud Arabiyaa ta'ee muudame. Faisal erga aangootti dhufee booda tarkaanfiiwwan dinqisiisoo fudhate. Baasii maatii mootummaa hir'isee qabeenya biyyaa gara misoomaa uummataatti naannesse. Waggoota muraasa keessatti liqii biyya hundaa kaffalee xumure. Mormiin cimaan mudatus barnoonni amantii keenya keessatti dirqama jedhee manneen barnoota dubartoota yeroo jalqabaaf bane. Raadiyoo fi televezyiinii biyyattiitti galchuun amantii fi barnoota itti babal'isuuf itti fayyadame. Faisal dhimma Falastiin akka dhimma dhuunfaatti fudhata. Guyyaa tokko yaa obboloota koo Masjid al-Aqsaa isaanii waamaa jirra. Quds yookiin Yerusaalem isinitti haajomti. Maal eegdu? Du'a koo dura Aqsaa keessatti salaatuun hawwii koo isa dhumaati jedhee dubbatee ture. صالح لسياستنا لا يهمنا أن يزعل الغرب أو أن يتكدر الشرق لأن الشرق والغرب اتفقوا على هضم حقوق العرب وسلبهم أراضيهم المقدسة. Inni biyyoota dhihaa yookiin weestarni ija sodaatiin osoo hin taane ija qulqulluun gaaffii mirgaa gaafachaa ture. Bara 1967tti erga Israa'el lafa muslimtoota hedduu fi Qudsiin qabattee booda Faisal dhiphuu guddaa keessa gale. Inni dhiifamaa fi waliigaltee irraa tarkaanfii filate. Waggaa 6 booda bara 1973tti yeroo lola Yom Kippur yookiin lola onkololeessaa jedhamuun beekamu Ijiptii fi Sooriyaan Israa'eliin irratti lola banan. Yeroo kana mootiin Faisal meeshaa waraanaa addunyaa hunda raasu harkatti qabatee ka'e. Ameerikaa fi biyyoonni dhihaa yookiin West Israa'eliif deeggarsa meeshaa waraanaa guddaa yeroo kennanitti Faisal tarkaanfii isaa isa seenaa keessatti hin dagatamne fudhate. Innis biyyoota boba'aa gurguran walitti qabuun akkana jedheen, hamma Israa'el lafa muslimtoota gadhiiftutti hamma mirgi Falastiin kabajamutti boba'a keenya gara biyyoota Israa'eliin deeggaraniitti gurguruu ni dhaamna. Biyyoonni gurguddoon dhuunfaan isatti gargalan. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Henry Kissinger gara Riyaad dhufee mootii Faisal sodaachisuuf yaale. Kissinger erga yaada isaa xumureen booda Faisal ammas deebii onnee namaa kakaasu kenneef. Nuyi saba gammoojjii keessa dhalanneedha. Abbootiin keenya timira nyaatanii aannan gaalaa dhuganii guddatan. Yoo isin qoqqobbii adda addaa nurra kaa'uun nu adabuu yaaddan, nuyi ammas gara gammoojjii keenyaatti deebinee aannan gaalaa dhugnee jiraachuu dandeenya. Garuu isin boba'a malee jireenya keessan itti fufuu dandeessu jedhee gaggeesse. ولو أجمع العرب جميعا على أن يرضوا بوجود إسرائيل وبتقسيم فلسطين فلن ندخل معهم في هذا الاتفاق. Addunyaan jilbiifattee boba'aan dhabamee gatiin isaa harka afuriin ol ka'e. Ameerikaa keessatti konkolaataan hiriira dheeraa dhaabbate. Mootiin Faisal humni muslimtootaa taankii fi xiyyaara qofa osoo hin taane qabeenyi uumamaa harka isaanii keessa akka jiru addunyaatti agarsiise. Qabeenya biyya isaa kabaja amantii isaatiif sadaqaa godhee kenne. Mootiin Faisal hoogganaa haqni dhiitamee ani nan nyaadha nan dhugan jenneedha. Mirga Falastiiniif jecha diinagdee biyya isaa fi aangoo dhuunfaa isaa balaa irra buuse. Kabaja saba isaa ol qabee goota boba'aa yookiin Hero of the Oil jedhamee seenaa keessatti barreeffamee taa'a. Adoolessa 25 bara 1975 guyyaa ayyaana Iidaati. Mootichi akkuma aadaa isaa balbala isaa namoota isa gaafachuu dhufaniif bane. Gidduu kanatti ilmi obboleessa isaa Faisal bin Musaa'id gara isaatti dhihaate. Mootichi akkuma mala isaa akka inni isa dhungatuuf gadi jedheef, garuu quxisummaatii isaa qawwee baasee dhuunfaan mooticha rukute. Mootiin qabeenya biyya isaatiin addunyaa dharaa kana raase
qulqullummaa isaa eeggate addunyaa kana irraa boqate. Duuti isaa guutuu addunyaa musliimaa gaddisiiseera. Rabbiin dalagaa isaa isarraa haa jaallatu. Islaamummaa keessatti aangoon amaanaadha. Mootii Faisal kana hojiin agarsiiseera. Aangoon hiyyeessaaf sagalee ta'uuf, aangoon mirga amantii eegsisuufi. Faisal bin Abdulaziz mootii qofa osoo hin taane mallattoo mirga dhaloota kanaaf falmaa tureeti. Har'as addunyaan keenya rakkoo wal fakkaataa keessa jirti. Falastiin ammas sagalee goota akka Faisal barbaaddi. Musliimoonni ammas tokkummaa diinagdee fi imaanaa akka bara mootii Faisal sanaatti deebi'uu hawwu. Mootiin Faisal Masjid al-Aqsaa keessatti osoo hin salaatiin boqatus hawwiin isaa sun onnee muslimtootaa biiliyeenaan lakkaa'aman keessa jira. Seenaan hin badu. Dhaloonni hooggantoota isaaf wareegaman hin dagatu. Rabbiin addunyaa kanaaf nagaa, muslimtootaaf olaantummaa isaanii haa deebisuun du'aa'ii keenya. Hanga torban dhufu walitti deebinutti nagayaan nuuf tura. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu.